Balai sokote balai gaafin qaba jedhe balai. Kuno injira sida geeffachaa turreen badde Pente moo ati waaqeffata moo gaaffileen qabu birri akka nama ergite sun na ergite wachuu barbaadeeti beektaa. birri tami. Nama islaamuun si birri doolaara nama ergite dhanii beek. Oh yoo islaamoitiin siifin kannanii kan islaamoita. Arra islaam ta'ee boru ammoo kiristaan ta'a maal irratti. Ayyete shaada asbee viidiyoo qabadho kotto. Simbaasa viidiyoo khas. Musa jaran in kannaaf yaa ayye. Si kanna dhuga ho. Kottu ka dukkaana kee dalagaa ta'etu dhiisi ho si kanna dhuga. Kunoo birrii si garsiisu. Agamnaa kennita. Shit qoy si garsiisa. Garuu bare bori kiristaan ta'a bare arra islaamee bori kiristaan ta'a. Eeyo. Naa qabeete waan kana kana naa qabe kaameraa kana. Doolaar sinti doolaar. Eeyo. $100. Eeyo. 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 Jara rikkoo daddaa. Eeyo. Tokko shaadaa qabadha jira birrii naa kana jedha balaayine kottu kunoo. Pente. Yaa'u. Yaazo. Yaazo. Birrii hojjedha argadde. Arra birrii sun. Guddisa. Pente birrii feeti. Birri feeti nun dhibdu nuti wangeela lallabnu bay si kanna kottu birri naa kan shaadaan qabadhaa jira ambar birri adda fudhadhee bori kiristaan ta'a intaata kottu hinti intaata kottu kotta Yesuus mangani yeroo gaarii kottu ani smarti dha bar sindaran islaamni birri nama bitu kottu balaayime eessa kotte gartanii jiran abdii akka goonu gartee maqaa isaatiin haleluuyaa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wanti birri feetus nuti irra kayyenne waa hunda qabna. Deeffadhe birriiti yaa keessatti kuno. Adeemitu. Doolaara qabda akkuma koo. Birriin qaban doolaaraan qaba. Anis doolaaraan qaba galatasa. Hai, namni birri abumaaz namaa kana jedhee kana gayyaa'u isaa dhufee duru dukkaana dhiisee yata leeba. Injirtu birri nama kanan fudhadhu rabbii tokkicha harka ol qabi. Giiftii of eegisee kan akkanattu. Sila birriin fudhatama. Kadhannaan birriin hin bitamu. Namni akkamitti amantii ofii dhiirtii birrii jecha akkamitti geeddarata. Safuu salphina. An birri namaaf shaadaa qabate jedheeti namaa kanna. Kottaa wangeelaan isin lafa si waaqayyo isa tokkicha jedha. Yesuus Kiristoos ani ilma namaati jedha. Abbaan nan caaloo jedha ilmi namaa isa bade olchuu dhufe jedhe ani warra koolotaa badan mana Israa'el duwwaafin ergame jedha ergamaadha jedha ani fadha kootiin umaa gochuu ani humna kootiin umaa gochuu hin danda'u jedha hin danda'u jedhame hin danda'u jedha isin hin amantan birrii isin argattan obus lakki birrii hojjetanii gaafa kadhata argatan malee ammas taa'ee harkanii guyyaa osoo kadhadhee birriin naa dhufti. Ma si dhufti Yesuus akka jiru waan kadhattan ni argattan hin jenne kadhadhu si dhufti. Osoo hojjete addee kana taa'ee eessaa fakkeenya naa dhufti birriin. Saba hin dhuftu hin jirtu. Yoo hin janajjaniin abbaan manaa kan dhuftu. Hojjettee kan kadhatini hojjettee irra kadhatte siif eebbisa kaati qabdu. Rabbiin yoo kadhatte rooba qofa samiirraa buusa malee birriin samiin buutu hin jirtu. Sirriidha roobisuun maraatummaadha. Maraataanuu kana yaa. Isaa eeggatee rooba. Akkasii gara wangeelaatti quraana dabarraamee eenyu jirraan kunis hojjaasoon Yesuus kana wajjin haasa'a Yesuus keenya kana. Yesuus jireenya jedha dubbisaa achirraa akkam jirtan obbo Mu'aaz. Maa maqaa jijjigeeddarachaa ooltaati bara tiktookii yeroo ji'a hunda. Jijjiirre akkuma waamtan barbaadee taane akkam jirtan sen. Nagaa qabdu obbo fayyaadhaati. Nagaan isin haa baay'atu sagalee furdattanii maal? Jireenyaan natti tole Ameerikaa hin gabbadde. Gara dargaggummaa deebitan fakkaata Abbu Mu'aaz. Akkas jaarsa naan jaanii tittii himee uummata kanaan. Eeyyaa ta'u dheengadda immoo viidiyoo keessan tokko argeessinitti dallane garuu maaliif akkas gootanii? Kami? Jechuun isin immoo garuu dhuguma na viidiyoo keessan bofoffattanii jirtan tokko maaliif garuu maaf akkas gootanii?
Ani iddoo wantaatiin dhaqe waan waajiin isin himattanse sani maa bofa naa uume bofa jechuun namni fuudhusa bofa daawwannaan dhaqe bofa jira leencaa jira adurree jira waan hundaa jira daawwannaan dhaqee bofa namuun sodaatanii fuudhee ijoollee kiyya argisiisee bofa kaasee oli maali rakkina qaba. Fakkiidha ture. Bofa dhugaati. Dhugaamo. Yaa. Maal abbumoo as rileeshinii maalii qabdu maaf akkas gootu? Bofni jira. Ispeeshaalii Oromoodhaaf. Itoophiyaa keessa Ontoto iyyuu ni jira. Ontoto iyyuu ni jira. Paarkii Ontoto Dr. Abiy iyyuu ka'ee jira. Dhaqeetii namni daawwata. Daawwannaan beektu turistiidha barku. Daawwannaa maali dhaqe? Guddaa laa bofa asii achi gahu kiiloomeetira meeqaa kana jedha dheeraa konkolaataan gommaa konkolaataa kan lafa ciibsufaa jira barguu feetan. So kun maali gowwummaan akkana bineensota waaqayyoo uume. Bofni seexanaa miti akka wangeela keessanii yoo taate malee bofni seexanaa bofa. Bofni jedha akka wangeela keessaniitti bofni biyyee nyaata jedha ammoo kijiba bofni biyyee nyaatu hin kijiba wangeelli bakka sanii beekta. Wangeelicha fudhatan jechaadha maaliif nuun falmi ture erga wangeelicha fudhatanii wangeeluma keenya kanaan. Waan bofa irratti maal balleesse bofa yoon fuudhe maal balleesse bofni maal islaamummaa keessaa hin beemoo kiristaanaan ta'e. Waaqayyo tabaare jedhame tiree wangeelli keenya garuu wangeelicha kana fudhatan jechuudha amma mirkaneessayyuudha akkanumaan dubbistanii mataan dhukkubsitu ijoollees akkanumaan mataa dhukkubsitu jechuudha namoota kuma tokko dhibba saddeet asirra akkanumaan mataa dhukkubsatu jechuudha. Amma bira kooti obboleessa koo baga dhuftee wangeela ni amantaa Yesuus ni amantaa. Nana mana aaree dhiiga kiyya keessa jira beektuum garuu akka nama maali gaafii amma naa deebisuu diddammale garuu. Gaafii kam? Ani warra bofa mormatti xaxatu wajjin hin haasa'u dhugaa isinitti naari'an dhugaa seenes magara sin gaafadhee ba'uufan ture. Mataanan arbu waas akkamitti kana godhe dheedatti dhagahame odoon qaaman dhufe nan dhufan ture manuman dhufan ture akkamitti kana godhe manuman dhufa odoo waan Ameerikaa jiraadhe. Maal qaba bofni maal qaba? Bofni mallattoo bineensaati hafuura bineensaati yeroo baay'ee hafuurri bineensaa namoota baay'ee irraa seexanni inni iyya isiiksa beektu hafuurri kun iyyeetuma keessaa ba'a. Bofni maaliin jedha bofni bofa moo uumama miti bofni? Yeroo baay'ee beektanii abumaas uumama garuu sirriidha kuni. No naadee bofni uumama moo uumama miti? Kuni gaafii maalii qaba uumama? Wangeelli bofan tokko uumama jiru keessa. Bofan tokko naa jedhee? Uumama jiru keessa uumama abaaramaadha hin beektu miti reefu wangeela irratti Ismaa'eel isaaniidha. Waan si hin jenne bofni maal wangeelli tokko naa jedhee bofa? Ni bofuma maal waan bafaadhi isaati waa'ee gartee waaqa haasawame jirta abboo Yesuus mata sauye hin jiru mee kiristaanii nooterkii kiyya natti fakkaata amma dhiifama gaafadha maatii kana dhiifama gaafadhaati yookaan immoo rileeshiniin inni bofni musliima wajjin qabu Sirra garuu ta'edha muudiin qabatiniiti yaa goobas yoo waan bofaa akkasas yoo barbaadde bakka biraa waliin haasawin deemiti dhaabbata dura jalqaba dhaabbata fayyaa addunyaadha akkasasi dhaabbata fayyaa addunyaa mallattoon isaaniidha bofa wanni godhataniif ammoo waan biraatiif miti summii isa keessa jiru sa'aatii kanatti amma summiin bofa keessaa bahu dawaa ta'u jira marfee waraannatte beektaa maaliif marfee waraannatte marfee keessa summiitu jira. Summiin bofaa sa'aatii kanatti amma addunyaa keessatti namni isaan fayyadamu jira. Bofa summiin bofaadhaatiin sa'aatii kana marfee waraanamu jira. Marfee jedhamu kun jechuudha. Wantoota hedduu namni fayyuu jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa mallattoo bofa godhatee deemu jira. Itoophiyaa keessa addunyaa kana guutuu keessa jechuudha. Isin ammoo fayyaa qabdanii garuu nagoomaa isin jireenyi keessa nagaadha. Mee sammuutti deebi'aati waan macaafa wanna dhaasawi. Nama turistii dhaqee bofa yoo ilaalanii jedhanii musliimni kunoo dheengadda isini kolfinee callisne nuti. Isini kolfinee callisne. Dheengadda wagguu bofa ofirra ka'ee jennaan bofa asi kiristaana musliimni illee kunoo ontoottoo dhaqee Dr. Abiy achi ka'ee jira. Ontoottoo dhaqee namni ofirra ka'a. Bofa laalu jechuun bofa daawwachuu jechuun bofa ofirra kaa'u jechuun wannaadhaa miti. Kan iddoo daawwannaa sanii bofa tajaajilu islaama kiristaana achi tajaajilu jiru Itoophiyaa keessatti. Ustaaza wale aaruun barbaachisu ani kanuma dhugumaan qajeelummaa armaaniin gaafadhe nama sa'aatii muudiin qabatee yaa goobas waan macaafaa dhaasawi kana dhiisiiti waan macaafaa abboomaas wajjin waan macaafaa wajjin haasawaa waan bofaa isaatu jiru kiristaanonni bofa fuudhanii summii yoo nama edde jedhanii paastoronni waldaa geessu jiran waldaa jira Ameerikaa waldaa keessa geessu jiran
waldaa Nu jira biratti beektu nu biratti Bira kota nama maaliif waan akkana jedha seetan amma waliin haaran malee wal haaruun isin amma wangeelaas haaruun barbaachisu inni kuni hafuura bofaa kan jedhamu tokko jira hafuurri bofaa kun hafuura beektanii fakkeenyaaf namni mormatti xaxatu hafuura bofaati fakkeenyaaf wanni mormatti xaxachuun nama jibbisiisa kanaafidha kanaan Taatadde gaafadde malee inaarina awwalee isin jaalladha rakkinan qabu isin namoota gurguddoodha. Ayyee waan jedhe Yesuus inni amantaa innaan eeyyee naan jetteemi. Wangeela silaa amantu maal goota mataa dhukkubsitan nagaan sifaan haa ta'u jabaadha warruma kaan mataa dhukkubsaanii warra bofa baatu wajjiniin badaan haasa'u nagaan sifaan haa ta'u. Nama waaqayyoon kan beekne wajjin haasa'u naan illee waaqayyoon qabne waaqeffataa barbaanna pheenxee ari'aa bara kana hin dandeenye. Deemayyee. In dandeessan borus nagaan sifaan haa ta'u jabaadha. Deem nageen boficha sanagaan ofirraa ari'a. Hin ta'in nagaa du'aayin kee eebbi kan qeebalamu deem. Maal nu eebbistaame siifuu mangoone kadhannaani. Netta artanii dhugaa natti naariin Deemi deemi. Ayi deem nagaan. Nagaan tura tole tole. Boficha dhiifama gaafadhaa garuu waa'ee bofaa sanaaf dhiifama gaafadhaa uummata. Hin turro wangeela kijibe bofni biyya nyaata jedhe wangeela kan hin kijiba. Biyya nyaata Kijibu jedhaa nagaata. Biyya nyaata jira ni kijibe. Maal nyaata bofni? Ani kanuma sin gaafachuuf ture baga mirkaneeffadhe garuu dhugaa. Bofni maal nyaata? Bofni maal nyaata? Maal biyya nyaataa miti maali? Hin nyaatu kijiba. Atis lafa jiraata. Foon Maal nyaata. nyaata re? Usuusa foon nyaata. Hantuuta faa nyaata. Foon nyaata. Foon akka nyaattu. Yoo hantuuta kennaniif hantuuta jaachuu danda'a lafa keessa jiraata. Biyya arraabdi maali? Bofni biyya arraabdi mee akkuma. Hin arraabdu biyya kijiba. Ragaa naa fidi. Mormatti kaawwattu ree kana gootanii mormatti kaawwattanii ara basma'aa moolli manfas guddis isa iyyuu nama jajisa basma'aa moolli irra darbee bayyi. Dhama bofarra hin jire. Bofuma sanuu sirra jiraati. Bofni waaqayyoon beekaate nama waaqessita sanuu nama dhiira qaama saalaa qabu. Okay, kiristaanni jira? Yoo kiristaanuu goobazii dhiiruma dhabnee akka akkam mataan. Galaaneen tummee akkam jetti? Galaanee jirtu? Halo, so manin jiru? Nafi